naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti haleellaa jimaata dheengaddaa adoolessa 7 bara 2023 sibiilota irratti raawwatameen namoonni 10 du'anii 9 immoo madaa'uun isaanii beekameera. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanitti ajjeechaan humnoottan hin beekamneen raawwatame kun magaalaa Gilgal Balas bakka kaampii Chaayinaa jedhamuu fi godina Matakkal keessatti argamutti. Haleellaa kana raawwatanii hidhattoota garee sochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii warreen waliigaltee mootummaa wajjin taasifameen meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii labsanii turaniin akka ta'e jiraattonni kun himaniiru. Hoogganaa garee kanaa kan ta'an obbo Giraanyi Guddataa himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate kana haalanii miseensonni garee isaanii meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii ibsuudhaan ajjeechaa amma raawwatame kana balaaleffachuu isaaniitii fi mootummaa wajjiniin ta'uudhaan qorannoo akka taasisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaaw gabaasteetti. Pireezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo Ondimba dilbata kaleessaa akka jedhanitti marsaa sadaffaaf hoogganaa biyya Afrikaa boba'aan badhaate kanaa ta'uu akka barbaadan ibsaniiru. Maatiin Boongoo waggoota 55f biyyattii bulchaa akka turan yoo ta'u, Boongoon innaa waggaa 64 turan bara 2009tti abbaa isaanii Omar Boongoo Ondimba bakka bu'anii aangoo fudhatanii booda mormitootaan mootummaa humnaan qabatame jechuun waamamu. Kaadhimamaa ta'uu koo har'a ifatti beeksisa jechuudhaan haasaa fuula feesbuukii isaanii irratti kallattiin tamsa'een deeggartoota hedduutti dubbataniiru. Filannoon pireezidaantii biyyattii hagayya 26 ni geggeeffama. Gara oduu taanutti naanneen immoo naannoo bulchiinsa Tigraay magaalaa Maqaleef magaalota adda addaa keessatti hiriiraawwan mormii taasifamuun isaanii beekameera. Hiriiraawwan naannicha keessatti taasifaman kana keessaa inni tokko qoqqobbii gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifame mormuudhaani. Haadholeen magaalaa Maqalee, Addigiraatii fi Aduwaa keessa jiran kan irratti hirmaatan yommuu ta'u, hiriirtonni kunis sababa qoqqobbii midhaan nyaataa kanaan haadholiinii fi ijoolleewwan hedduun miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas lammiiwwan naannichaa sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranus akka atattamaan gara mana isaaniitti deebi'an hiriirtonni kun gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa ibseera. Karaa biraatiin miseensonni poolisii naannoo Tigraay duraanii dhibbaan lakkaa'aman guyyaa har'aa fuullee muummee waajjira poolisii naannichaa irratti argamuudhaan mormii dhageessisuu isaaniitii fi sababa hojiirraa ari'atamuutii fi sababa mindaan isaanii dhowwatame ilaalchisee gaaffii dhiyeessuun isaanii beekameera. Akka bakka bu'oonni poolisoota duraanii kun ibsanitti miseensonni 1,000 ol ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay cina dhaabbatanii lolaa irratti waan hin hirmaanneef akkasumas yommuu mootummaan federaalaa Tigraayin bulchaa ture mootummaa wajjiniin hojjetaniiru jechuudhaan akka mindaan isaanii dhowwatame ibsaniiru. Hiriira mormii kana kan hordofe gabaasaan VOA Alamfissaa dhimma kana irratti hooggantoota poolisii bulchiinsa naannichaa irraa akka deebii hin arganne gabaaseera. Paatriyaarkiin waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas gara magaalaa naannoo bulchiinsa Tigraay Maqaleetti imalaniiru. Imalli Paatriyaarkiin waldichaa gara Maqaleetti taasisan erga manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa wal waraansa waggoottan lamaaf Tigraay keessatti taasifamaa ture balaaleffachuu dhiisuu isheetii fi komii naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi ifatti dhiifama gaafattee asii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera. Abuna Maatiyaas imala isaanii kanaan hooggantoota waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay warreen ji'a caamsaa bara 2021 jalqabee walitti dhufeenya mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa waliin qaban addaan kutuu isaanii labsanii wajjin walgahii akka taasisan ibsameera. Hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay hoogganaa waldaa Ortodoksii Itoophiyaa buufata xiyyaaraatti argamanii akka hin simanne Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera. Sanbata dheengaddaa magaalaa biyya Jarman Ge'eessan keessatti mormii uumameen poolisoonni biyyattii gaazii imimmaansuuf bishaan fayyadamuudhaan akka tasgabbeessan beekamee jira. Bafaqaadu. Akka maddii oduu Ajaansi Firaansi Pirees gabaasetti jeequmsi kun kan uumame mormii feestivaalii muuziqaa dhalattoota Eertiraatiin qophaa'e irratti ka'een yommuu ta'u, mormii kana irratti dhakaawwan darbatamaa turaniin poolisoonni 26 akka madaa'an ibsameera. Sababa mormii kanaatiin wal qabate namoottan 100 ta'anis to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin naannichaa fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Feestivaalii muuziqaa amma dilbataatti itti fufuudhaaf karoorfame kana irratti namoottan 2,000 amma 3,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee kan tilmaamame ta'us mormii dhalattoota Eertiraa warreen mootummaa biyya isaanii isa yeroo ammaa aangoorra jiru mormanii fi deeggartoota gidduutti uumameen addaan citeera. Mormitoonni warreen saganticha qopheessanii deeggartoota mootummaa Eertiraa akka ta'an ibsuudhaan warreen balaaleffatan akka ta'an ibsameera. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa kutaa Hansen Piiter Ba'uus tarkaanfii akkanaa isa humnoottan nageenyaa biyya isaanii irratti fudhatamu akka obsuu hin dandeenye ibsanii mootummaan federaalaa Jarman akka ambaasaaddara Eertiraa waamee waa'ee dhimmichaa irratti gaafachuu qabu ibsaniiru. Abbaan taayitaa kun itti dabaluudhaanis jeequmsi wal dhabdee lammiiwwan Eertiraa gidduu jiru biyya Jarman keessatti akka bakka hin qabne
hubachiisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afeworqiitiin hoogganamu qoqqobbii biyyoottan lixaa jala jiraachuun isaa ni beekama. Walwaraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru gara walwaraansa siiviilotaatti naanna'aa jijjiiramuu isaa akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma kana kan ibse dilbata kaleessaa magaala lakkuu kaartuum kan taate hundurumaan keessatti bakka Daar al-Salaam yookiin afaan Arabaatiin mana nageenyaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwatameen namoonni 22 erga du'anii booda. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ajjeechaa dilbata kaleessaa siviilota irratti raawwatame kana balaaleffachuu isaanii itti aanaa dubbii himaan dhaabbatichaa Faaraa Haq ibsuun isaanii gabaasameera. Lolichi gara guutummaa walwaraansa siviilotaatti jijjiirame sadarkaa naannoo sana jeequ ga'uu irratti adeemaa akka jiru Antooniyoo Guutarees himuu isaanii kan ibsanii dubbii himaan dhaabbatichaa seeraawwan gargaarsa namoomaatii fi kan mirga namoomaa kabajamaa akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yaalii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni biyyoottan ba'a Afrikaa igaadii gochaa jiranuu fi akka deeggarsa qabanu dubbii himaan dhaabbatichaa dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hooggantoonni biyyoottan ba'a Afrikaa kan Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaatii fi igaadii wixataa irraa dhimma Sudaan irratti Finfinnee keessatti walga'ii taa'uun isaanii beekameera. Hooggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranii walga'ii kana irratti hirmaachuudhaa fi dhiisuu isaanii irratti wanti isaan jedhan amma oduun kun qindaa'etti akka hin beekamne gabaasameera. Walwaraansa Sudaan kanaan amma ammaatti namoottan 3,000 ta'an du'anii miiliyoonii 3 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni kun lammiileen Sudaanii 700 ta'an gara biyyoottan ollaatti baqachuu isaanii beeksiseera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma. Naannoo immoo Tigraay keessatti erga walwaraansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddii oduu Reuters haala beela Tigraay keessaa irratti qindeesse jaallanne dhiyeessa. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti. Abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo boo'aa bira taa'anii jiran. Tsiggee Shiishaay shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheetii kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa lamaan manca'ee fi caama waliin qabsaa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Riferaala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kan ta'an Dr. Taklaay Hagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooyitersiif himan. Kanas warri ishee akka hin barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Reuters waggoota 2 keessatti imala isaa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbiyaadii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Humnoota Tigraay fi waraana federaala Itoophiyaa michoota isaa waliin lola waggaa 2 taasisan booda waliigaltee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii irraa ari'ee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii Guraandhala keessa namoota miliyoona 6 keessaa gara miliyoona 5 ka ta'an Tigraay keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 20 keessaa namoonni miliyoona 20 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequs himannaa karaa biraatti dabarsuu jedhu qorachaa akka jiru ibseera. Dhaabbattoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf xiyyeeffatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Koomishina
hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Gabrahiwot Gabraegzaabeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbeerraa eegalee koomishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Koomishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itiyoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu laalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Reuters dhiyeesseef deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbi Addiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51,000 keessumsiisuu ishee waajirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan Gabra Masqal Gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Qonnaan bulaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kan amma mana barumsichaa keessa daa'atanii jiran Waldasillaasee Gabramadin haati warraa isaanii beelaan du'uu ishee ibsaniiru. Ijoolleen koo du'uu arguu koo dura ofii kootuun du'een hawwaa jedhan. Yeroo isaan du'an arguu hin danda'u waan yeroo hundumaa na yaaddessus kanumaa jedhaniiru. Amma immoo gara qophii torbanitti yoo as sagantaalee televiziyoonaa fiilmonni chaayinaa dabalatee lammiilee eeshiyaa kan agarsiisan baay'achaa dhufeera. Baay'een isaas dhaggeeffattoota dargaggoota ta'an irratti fuulleffata. VOA'n barattoota mana barnootaa yeroo gannaa mana barumsaa warreen Taayiwaan as Waashingtanitti argaman waliin haasa'uudhaan adeemsa kanarratti yaada isaan qaban gaafatee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kunoo. Nyaata mi'aawaa Taayiwaan hojii aadaa keessaa tokko kan daayirektara ta'an CC Suu intala isaanii waggaa 13f barattoota mana barnootaa kanaa lammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC jiru keessatti barsiisuuf abdatu. Gam tokkoon walitti qabuudhaan fiixee isaa walitti fiddee isa kaan immoo barruu kee keessatti akka kubbaa gootee hojjetta jedhe. Hedduun as jiran ijoollee lammiiwwan Taayiwaanii. Innaa manni barnootaa gannaa kun hin jirretti ijoolleen kun nama isaan fakkaatu fiilmii irratti arguu isaanitti nan gammadaa jedhu Suun daayirektara mana barnootaa yeroo gannaa kan lammiiwwan Taayiwaanii. I'm really enjoying the representation that is being put into the media. Is that what you wanted? Shang-Chi, we're now... Bakka bu'umsi sun innaa miidiyaa irra jiraatu nan gammadaa jette. Lammiileen Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaaf warreen Eeshiyaa goota olaanoo ta'uu danda'u jedhu Suun. Fiilmiiwwan hangi tokko agarsiisa televiziyoona Diznii irratti lammii Chaayinaa Ameerikaatti dhalateen wal qabsiisu ni danda'amaa jedhu Suun. I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student. Maqaan koo sirriitti yeroo inni waamamne nan yaadadha. Sirriittan yaadadha. Innaa barataa haaraan lammii Eeshiyaa barataan lammii Chaayinaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo dhufan an barataa haaraa kanaaf deeggarsa akkan godhu daree keessaa waamanii na baasu jedhan. Barataa waamame keessaa tokko innaan Wing Chang jedhee waamu Wei Chen jedhama jechuun na sirreessa. Inni kun barataa lammii Chaayinaa akka keetii barattoota daree kee jiran waliin walitti makamuuf deema jedheen itti maa jedhu Suun. Qophiin Haaliwud tokko Beejingiin akka naarsineef jecha carraa gabaa fiilmii Chaayinaa guddaa qabaachuu isaanii fooyyeffachuuf fiilmiiwwan saansurii gochuudhaan hamatamu. Sun garuu amma jijjiiramee jira jedhan Suun. Taateewwan jibba warreen Eeshiyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa mata duree oduu ta'ee ture. Miidiyaa yuutuubii kan hojjettuuf Kaanadaa ka jiraattu lammiin Chaayinaa Yao Zhang akkas jetti. Some people, especially Chinese people, wants to show the world that we are not all spies. Namoonni tokko keessattuu namoonni Chaayinaa hundi keenya basaastota miti jechuudhaan addunyaatti beeksisuu barbaadu jette. Barattoonni tokko nam fakkii achi as dhufisaa kan isaan fakkaatu hedduu arguu barbaadu. Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American. I don't really... Yeroo baay'ee akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Taayiwaanittan of ilaala. Akka hidda dhalata Chaayinaatti hagas of hin ilaalu jedhe. Lammiiwwan Eeshiyaa sanyii Yuunaayitid Isteets keessaa akkaan guddataa adeemu. Lammiiwwan Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaa yeroo ammaa Hooliwud keessaa hojjetaa jiran hedduudha jechuudhaan Profeesarri qorannaa fiilmii Hong Kong Jason Koe dubbataniiru.
dhaloota haaraa dandeettii qaban kanneen bara 2090mootaaf 2000 eegalee industiricha keessatti guddatan kanneen industiricha keessatti sadarkaa guddaarra ga'aa jiran argaa jirra jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kan fiigicha kiiloomeetira 15 bara 2023 niiwuyoorkitti geggeeffameen atileetiin Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan injifate. akkasuma atileetiin Itoophiyaa Yaalam Zarf የኋላው fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 Afrikaa kibbaa magaalaa Darbanitti geggeeffameen daqiiqaa 30f tuqaa 4-6 xumuruudhaan injifatte. Gama biraan atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii dorgommii fiigicha daandii guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 kabajamu sababeeffachuudhaan Peachtree bulchiinsa Joorjiyaa kutaa Atlaantaatti fiigicha kiiloomeetira 10 irratti dogoggora uumameen badhaasa doolaara Ameerikaa 7,000 dhabuun ishee ni yaadatama. Taatee mudate kanarratti atileet Sambaree Tafariif leenjisaa dhuunfaa ishee ka ta'e Masfin Dassaaleny dubbisuudhaan eebbisaa Naggasaa Stookholm Swiidin irraa gabaasa qindeesse qaba kunooti. Akkam jirtu kun qophii keenya ispoortii torbaanitti dursa odeeffannoo gaggabaabotiin jalqaba. Ani Eebbisaa Naggasaati. Fiigicha kiiloomeetira 15 Boel Meeker dilbata kaleessaa Yuutika Niiwuyoorkitti gaggeeffameen Iraan atileetiin lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Yessikaa Chelengaat dubaraan injifataniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaate atileet Jamaal Yimar sa'aatii mataa isaatii fooyyessuun bira darbe reekoordii bakkichaa daqiiqaa 42 fi sekondii 5 fi maayikiroo sekondii 16 galuun fooyyessuu danda'eera. Atileet Jamaal bara darbeesii dorgommii kana kan injifate yoo ta'u dorgommii baranaa kana injifachuu isaatiin badhaasa doolaara Ameerikaa 7,000 argachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Yohan Koirer lammaffaa ba'uun badhaasa doolaara Ameerikaa 4,000 akkasumas atileetiin Keeniyaa kan biraa Charles Langat sadaffaa ba'uu isaatiin badhaasa doolaara Ameerikaa 2,500 argataniiru. Gama dorgommii dubartootaatiin atileetonni Keeniyaa Jessica Chelengaat, Sarah Nebi fi Seetiin Limo sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun yegguu injifatan atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan Yeshi Kalaayyuu fi Wenishet Walda Saadiq sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Gama biraatiin guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajama. Bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan fiigicha daandii Peachtree kiiloomeetira 10 waggaa waggaan qopheessiti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii immoo bara darbee dorgommii kana injifachuu dandeesseetti. Baranas dorgommii kana akka injifattu tilmaama argattee turte. Haa ta'u malee fiigicha daandii kiiloomeetira 10 adoolessaa 4 fiigame kanarratti otoo dursaa jirtu dogoggora uumameen daandiirraa maquun maallaqaa dorgommii kanaaf qophaa'e doolaara Ameerikaa 10 keessaa 7,000 dhabuu dandeesseetti. Maaltu ishee mudate? Atileet Sambaree Tafarii taatee dorgommichaa VOF ibsiteetti. Dorgommichi baay'ee shaggaa ture waaqayyaa galatoomu dorgommicha isa Peachtree kana akkuma abbaa manaa kiyyaa jalqaba isinitti ibseesi bara geddaas anattuu mo'ate bootaa isaas nan beekaa garuu akkuma ta'ee amma kan baranaa maal ta'e baran geddaa qilleensi isaa baay'ee ka baranaa caalaa ho'a. Barana dammoo waaqayyo haa galatoomu qilleensi isaas xiqqoo kan baran geddaarra shaggaadha. Yoo imudiitii xiqqoosi qaba garuu ta'us dorgommicha haga jalqabaarraan ka'ee kan himarraa tures anumaan namni na gargaares hin jiru. Isa deemaatuma ture haga dhumaarra jiruun akkuma isin argitan sanitti motorri saayikilii sun sila maalidha inni hamma kiiloomeetira tokko yoo nu hafe inni fagaatee nurraa deemuu qaba akka kana dura haga ammaa fiigichaa fiiguu jechuudha kan beeku inni dursee dura keenya baay'ee jechuudha osoo bakka finishin isan hin gahin. Amma haga dhumaa na wajjin ture ana haga bakka meetirri 150 naafu ana wajjin ture bakka yoo inni na jalaa zooru sani ani waan cinaasaa bukkeessaa bakka isa wajjin deemaa jiru yoo inni zooru sani harki nama hunda gara motora sanii zooree beekta achi deemi jecha isaan motoraan jedhani ani nanni hundi kan gamarra jirus kan gama kanarsi jirus daanyichi baandiraa qabatee jiru sunis gara motoraati harki kan nama hundaa kan natti agarsiisu. Kanaafuu bakka gara motoraa san deemee bakka gara itti goru wallaalee jechuudha. Warra deeggartoota achi dhaabbatanii sin daawwachaa turan sanattu motorichaatiin. Deeggartoonni sunis kan gamarra jiranus gara motoraati harki isaan natti agarsiisan. Daanyichis waan ta'e tokkoffaa osoo adduma dhaabbatu sanis dhaabbatee iddoo dhaabbatu sanis bahee fuuldura kiyya xiqqoo as siqee akkaan gara finishingii san hin darbine gara motoraa sanii atiqaa jira.
Taateen fiigichaa kuni sekondiiwwan muraasa keessatti kan raawwatee fi dogoggora xinnootiin maallaqa atileetii sadarkaa tokkoffaaf ba'ee doolaara 10,000 dhabdus sadarkaa sadaffaa ba'uu isheetiin doolaara Ameerikaa 3,000 badhaafamteetti. Abbaa warraa fi leenjisaa ishee kan dhuunfaa kan ta'e Masfin Dassaaleny dogoggora murteessaa dorgommichaa fi mootorsaayikiliin fuuldura ishee jiru uumameen akka fiigicha kana hin injifanne ishee taasiseera jedha. የመጨረሻ ኦልሞስት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀር ወይም ከ200 ሜትር በታች ሲቀር ነው። Taateen kun kan mudate dorgommichi xumuramuuf meetira 150 hanga 200 wayitaafet ture. Mootorsaayikilichi isheetti siqee deemaa waan tureef fiigicha xumuraa kanarratti isheerraa moggaatti siquu qabaa ture. Otoo isheetti kallattii hin agarsiisin